garuu dubbitaa yee kana naklama fudhar tokko diraama ta'uu dandeettadha yaada lamaffa gubbaatti immoo biltsiginnaanii namoota muraasaan sirni Abiy Ahmad gubbaa irratti ijaare kophaa murteeffasuun Oromiyaa keessallee ta'uu si agarsiifti jechuudha. Maal jechuudha magaafiin akkana? Gaafiin akkana bee ofiifuu? Haasofaa taa'ee dhaggeeffatti. Anuu balaa silxaanii naannoo keenyaatti awwaata kan dhageenye walduuba eenyuun silaa akka seeraa caffeedhaatu miseensi caffeetu filaa eenyuutu nu fila qoon qabu taayyeen. Maal jechuudha magaafiin akkana? Gaafiin akkana bee ofiifuu? Gaafii taayee jechuudha. Kalammeessoo akka paartii isaatti senior officially namni kun hooggana paartii isa olaanaa jechuudha olaanaa paartii bilisignaa kana keessatti. Waan kana ni quban qabu. Bakkeen ani hooggana paartii giddugaleessaa wajjin jirutti immoo godina irraa dhufanii immoo warri murteessan jiru lower junior isaa warri ta'a. Kuni paarticha keessa bilisignaa keessa iftoominaa kan jirre hin agarsiisa. Paarticha keessa garaagarummaan akka jiru hin agarsiisa. Paarticha keessa warra furdura ta'anii gaaf taa'een dubbatu laale manguddoota sanneen sadan laalla. Mahabuuba Loomii Badoo Shifarraa Jaarsoo warra paartii kana keessa waggoota 30 ol turaniif. Fuula isaanii olaaltu woo taa'een dubbatu akka walitti taasisaa turan. Kan jechuun diinummaan hin jirte jechuudha garaarummaan ilaalchaa jechuudha. Maal jechuudha magaafiin akkana? Gaafiin akkana bee ofiifuu? Harreen ni baadhatti malee hin nyaattu. Harreen ni baadhatti malee hin nyaattu jee barreessa tokko ganabaan guri ol banu akkas jedha. Mucaan kun maaliif akkana jedha maaliif harreen ni baadhatti malee hin nyaattu jedha jeetiin ajaa'ibee nama akkanumatti waa barreessuu miti namatti yaadee barreessuu feesbuukii garagalchuu eegale. Caffee Oromiyaa yaa'ii jahaffaa waan jiruun arkee jechuudha. Sanboodaan osoo waan garagalchuutiin Shimallis qaqumxaa kaatee mata waa maratee dhaabbatu arge. Hayyaa dhiiroo maaltu deemaadhaa jira amma arrafaatiin bulee maaltu deemaa jira jetiin Shimallis qumxaa kaatee dhaabbatu osoo waan deemuutiin hay taayyee xiyyaar ke taayyee bargaafatee ulaa gubbaa dhaabbatu hay arra taayyeen footoon tun duraan hin jirtu eesaa abbaatee taayyeen bargaafatee ulaa gubbaa dhaabbataa hay osoo waan deemu Facebook keessa osoo deemuutiin haasoo taayyishaa dhageeffadhe haasoo taayyeedha. Haasofaa taa'ee dhaggeeffatti. Anuu balaa silxaanii naannoo keenyaatti awwaata kan dhageenye walduuba eenyuun silaa akka seeraa caffeedhaatu miseensi caffeetu filaa eenyuutu nu fila qoon qabu taayyeen. Wallahi taayyeen darfachiise dhugaa darfachiise. Maqaan harreedhaa fi taayyeedhaa sun arra wal fakkaate duraanii miti. Duraan wal fakkaanne ambar harraa keessaan baasee fi maqaa keenya irraan deemu harraa keessa jeetii nama jalaa qabu dhabee firaatti dhiise amantaan ijee. Anyhow maqaan taayyeetii fi maal dura harree jettanii miti maqaan taayyeedhaatii fi maqaan harreedhaa arra wal fakkaate. Maayisaan reefu dirtiin deebi'a. Harreen ni baadhatti malee hin nyaattu. Harree feetu midhaan itti fe'atta, feetu daa'imatti fe'atta, feetu dhadhaatti fe'atta, feetu waan feetetti fe'atta, sun abbumatti fe'ateetu irraa buufatee nyaatu malee harreen daa'imaan fe'adhee deema, dhadhaaniin deemu jira, bishingaaniin deemu jira, xaafiiniin deemu jira, wanni isin beektu baadhachuu qofa. Taayyee dhagaa. Taayyeen Oromoo arrabsee rogeeyyii Oromoo arrabsee xiqqeessee qabsaa'ota Oromoo arrabseeti arra waa takka keessaa dhabee miciyoo Harargee isa eenyu maqaan siidhaa leencoo nama dheessee leencoo mul'ata miciyoo Harargee isa maqaan seenyu tamuudan ta'ubidotan leencoo mul'ata nama dheessee maqaan seenyu akkamitti isiin afyaa'ii taatii akkamitti kwaalifaayi gootii osoo dhalas jiru akkamitti taatii kun maal si garsiisa waa lamaan taayyeen harree ta'uu akka edaanuu qofaa miti ooppidiummaa wajjin dalayduu edaanuu taayyee akka harreetti ilaalanii waan jiru isin qofaa miti isin warra gartee mormituu qofaa miti nu warra dura dhaabbatu qofaa miti warrummaa wajjin dalaguu edaa dubbii teenya tana numan jenne malee dhaganeeti taayyee akkuma harreetti fe'achaadhaa jiran malee wayitti lakkaawaadhaa jiran taakka lama ja'a lammaffaan maal OPDO keessa OPDO'n diigamtee jirti
qoodamtee jirti jechuudha. Gareedha qabdi. Walii hinaafuu wal dura dhaabbachuu aangoodhaaf bololuutu keessatti mul'ata. Haasawa Taayyeen jedhe. Taayyeen miciyyoon sun filamuu mormirraa qaba. Silaa bakka san tahuudhaaf hawwiidha qaba. Jarri achin keenya osoo Taayyeedhaan dubbiin gahin Taayyeen baalageedha. Taayyeen akkuma nama arrabsu kana dubbii qabachuu hin danda'u. Taayyeen taraan nama arrabsaa kanaafuu icciitii Taayyeedhaan hin geenyu. Taayyumaa achitti warri waa beeku isa duubaa walitti dhufnee wal muunda jedhaniiti. Way silaan Taayyee ta'e irra lubbuun keessaa baha akkamiin taha. Silaa bakkaan ciisee lafaan qabu silaan Taayyee ta'e. Akka laffa'ee isaa jecha akka nama arrabsee isaa jecha Oromoo xiqqeessee isaa jecha xiqqeessee hugguu mariin ana duuba dhumtee ambiti ta walfitte dhuftee waltajjii gubbatti walimtu. Way silaan bagaan Taayyeen ta'e. Bagumaan Taayyeen ta'e yaa baga Rabbi Taayyee sin godhin. Yaalmaan Oromoodhaa warra na dhageeffattan. Baguma Rabbiin Taayyeedhaa fi akka Taayyeedhaa isin godhin. Kuni jiruudhaan du'uun baanan takkanaa ta'e. Jiruudhaan du'uun nama jiruudhaan du'e hogguudhaan akkana jechuudha. Akka Taayyeedhaa kana nama jiruun du'e. Intala dubartii takkaa fi naafeeti akkamitti kwaalifaayi gooti. Maali jechuudha? Anuu quban qabu anuu hoggana oppidiyoodhaati anuu hoggana naannoo teenyaati awwaata akka dhageeyye na duubaa eenyu isin fidi kuni nuuf injifannoo qabsoo Oromoodhaatiif dagalee takka jechuudha. Maali diinni keenya diigamuun diinni keenya wal nyaachuun osoo dheengadda Booranaa fi Gujii walitti buusuudhaaf Taayyee danda'a dhagaa gargalchuun osoo gollicha dheengeedhaa galchee gollichi sabal isaatiin gosa Oromoodhaa lama walitti buusuudhaaf dhagaa kana gargalchu kan deebisu akkamiin godha osoo juuti gaarbeejitti dabalamee jechuudha. Osoo dabalama dambara baajuuti oopidummaan gaarbeejitti dammartee jechuudha. Taayyee I'm sorry baay'ee sii gadda ilma namaati ilmi namaa dhalti namaa namni namarraa dhalate carraan akka keetii kun mudachuun hedduu nama gaddisiisa. Taayyee hedduu harrummaan teessee dhugomtee jirti. Jarri akkas ergachaadhaa ture si faayidaadhaa ture har'a sumaatu ragaa baatee jechuudha. Rabbiin Taayyee nu godhin. Rabbiin Taayyee isin godhin. Taayyee osoo taa'ee dubbatuuti dhuunfatu kun asii fi asiin keessa bu'ee asii mataan kun tokko duratti as bahee afaan kun akka afaan buchillaadhaa duratti as bahanii akkatti ta'a. Taayyeen osoo haasawutu beekadhaa guuni dachiin siin marti hogguu waan hin beeyne keessa seente akka Taayyee kan taate. Maaliif Taayyee wanni sammuu isaa keessa yaa'aa yeroo waan sin dubbatu. An isinuma jechaan ilmaan Oromoodhaa meeqaan wal dhabee ilmaan Oromoo meeqaan tam xiqqeessaa ture Oromoo meeqaan tam ajjeese dhiiga meeqaan tam gannaqee galata dhabee ani jaalatamuudhaaf silxaan harkachuudhaa jechaan ilmaan Oromoodhaa meeqaan tam ajjeesise dhiiga Hacaaluu fa'aa mataa keessaa mul'ata. Taayyee Gusan Hacaaluu koo aangoof jeetiin sijjeesisisee dhiiga keetillee awwaalee hunoo arrakka salphadhee waan ju'uutu sammuu isaa keessaa dhagame jechuudha. Taayyeetti ilmaan Oromoodhaa kan ajjeesise ilmaan Oromoodhaa kan hiisise ilmaan Oromoodhaa kan cafaysiise kan tumsiise ilmaan Oromoodhaa kan isa dheessee bakka taa'u dhabe warra akka keekiyyaa fa'a warra isa dheessee biyyarraa ba'e warra kanaatu sammuu keessa deema. Kana hunda aangoon harkadhaadhaa fi yakka kana hunda dalage jechuudha. Taayyee qofaa miti wanni Taayyee duubaan arkuu qabdan laaltanii arkuu qabdan OPDO keessatti diigaminsa guddaadhaatu jira. Warri akka Taayyeedhaa hedduudhaa jira jechuudha. Warri duraan aangoo kajeelaa ture warri aangoon arran ta'iniif waan aangoon maantanaa kana wal muudummaa kana boodarraan dubbadha. Boodarra ifiifuu bittinnaawanii mootummaan jiraachuu isaanii kun maaliif akka taate boodarraan dubbadha. Mootummaa akkamii garuu wanni nama isin akeekuu barbaadu isaan keessatti diigaminsi guddaan akka jiru ilmaan Oromoodhaa qabsaa'otiin falmattootiin mirga ofii akka gaariitti hubadha. OPDO keessatti diigaminsaa jira. OPDO itti waliif galteen hin jirtu. Garee walitti dhufte hattuun yeroo hattu walii galteeti yeroo addaan fudhattu wal dhabdii jenna. Arraan tan silaa akka isaaniiti guyyaa itti laffaatii amata sadeen kana laffaan fidanii addaan fudhatanii beekadhaa guyyaan arraan tanaaf OPDOodhaaf akkas.
bara sadeen kana namuu guyyaa kana gahee filamuudhaa fi ilmaan Oromoodhaa ajjeesisaa ture, hiisisaa ture, ilmaan Oromoodhaa salphisaadhaa ture, barattoota Oromoodhaa ajjeesaa hidhaadhaa kan turan guyyaa arraa tanaa kan silaa qooda argachuudhaaf. Warri kana godhaa ture arra guyyaa kana qooda dhabe hundinuu arraan tana OPDO keessatti diigaminsaa jiraa jechuudha. Kana akka gaaritti irraa hubadhaa. Lammata. Kan dhuga. Lammata. Mootummaan Abiy Ahmed addunyaarraa arraan tana oduun arraan tana baate kireetinsii badeeti bitti addunyaadhaa guutuun balfitee biyya liqiin hin malleen biyya kufaatii akkaan hamtuudhaa keessa jirtu addunyaan guutuun irraa if eegaa bitti tuni biyya sekuritiidhaan, ekonomiidhaan, politikaadhaan waa hundaan gaarbeejii taatee jirtu jariiti addunyaan irraan tana baasaadhaa jirti. Biyya duubatti haftu biyya kireetinsii badaadha biyya addunyaan liqii liqeessuuf hin qabne biyya diinagdeedhaan barbadooytee jirtudha. Arra miidiyaan addunyaadhaa gurguddaan gabaasaadhaa jira. Miidiyaan addunyaadhaa gurguddaan mootummaan Itoophiyaadhaa mootummaa diigamte mootummaa hin jirre ta'uudha gabaasaadhaa jira. Mootummoonni addunyaadhaa gurguddoon Itoophiyaan hin jirtu, Itoophiyaan diigamtee jirti. Sibil waariin Itoophiyaa walakkaadhaa ol fudhatee jira. Ummanni Itoophiyaadhaa walakkaadhaa ol beelaaf saaxilamee jira jeeti addunyaadhaa fi miidiyaan hundi gabaasaadhaa jiran.